dukkaana tokko suuqa tokko yoo banee ittiin dalagaa ittiin jijjiiramaa ittiin guddadhattee amansiifteeti kasaaruun mala gaafa kasaarte immoo duubatti deebitee kakufe si osoo yaada keessantu si harkaa kufe itti seenuudhaan duratti bakka kanatti maal yoo dalage na baasa yoo bifa kamiin hojjedhe na baasa ijoollee san kolfee taphachiisee shaashaa godhee suuni kee mooqqe damaq akka jedhu godhuu qabu danda'u bakka sanitti dhaabuudha. Maal si fakkaate namni uumamaan ilmi namaa hin kufu beetaa ka kufu yaada namaati malee ilmi namaa hin kufu. Kufu jechuun gaafa lafa dhooytee bakkuma lafa dhooyte sanitti hafte jechuun jiide jechaadha. Jiide jechuun ammoo duute jechaadha. Ilmi namaa kufee bakka kufe sanitti hafe jechuun du'e jechuudha. Gara qabriitti deemuudha jechaadha. Namaa miti kadu. Kadu maal inni ka kufu yaada namaati, ilaalcha namaati. Wanta ati sammuu kee keessatti boccattee deemtu. Wanni sun ammootu yaada malee wanta ati mul'atu argitu miti hafuura. Fakkeenyaaf ammati ni daldala jettee yaada tokko yoo qabaattee kaate daldalli sun gaafa ati jalqaba yaadaan karoora kee lafa kaatta. Booda daldala san yaada san gara hojiitti hiitta makaanikaalii fuutee suuqii bantee wanta san gaafa itti goote hojiitti jijjiirte jechaadha. Achirratti jalqaballee gaafa waa'ee daldalaa kana yaadde sammuu keetiin yaadde yaada hafuuraa jechuudha. Sammuu keetiin yaadde uf amansiiftee bakka kanatti dukkaana tokko suuqa tokko yoo banee ittiin dalagaa ittiin jijjiiramaa ittiin guddadhattee uf amansiifteeti. So gaafa gara hojiitti gaafa seente homa ta'eenuu haa ta'u kasaaruun mala. Gaafa kasaarte immoo duubatti deebitee bakka sanarratti kasaare jettee manatti deebi'uun kakufe si osoo yaada keeti yaada keessantu si harkaa kufe yaada keessan ammoo mo'achuudhaaf maal gochuu qabda jalqabumayyuu yeroo hedduu namoonni kufan jechuun namoonni yaadni isaanii harkaa kufu nama hedduu sammuu isaan dalasiifne nama hedduu wanta hojjetu san xiinxallee karoora itti baafatee karooraan hin deemnetu harkaa kufa ariitiidhaan jarjaraan osoo sirriitti ittiin yaadin osoo iddoo hin filatin haala itti waan san maaneej gootu osoo hin xiinxalin hojii tokkotti yoo seente yaadni kee sun jarjaraan wanti surreen fiigaa hidhatte osoo fiidu sirraa buuti akka Oromoon jedhu san jechaadha. Oromoon jedha sirooxuu yetaaxaqu sirooxuu iffattaal jedha warri sun. Akkas jechaadha. Maal gochuu qabdaa jalqaba gaafa yaada hafuuraa kana lafa keettu bakka kanatti daldala eegala jettee yaada kee lafa keettu itti seenuudhaan duratti bakka kanatti maal yoo dalage na baasa yoo bifa kamiin hojjedhe na baasa kostomara kee akkamitti keessummeessuudha qaba namoota akkamitti gara keessanitti hawachuu qaba namoonni ammootu wanta keessan parsuet akkanaaf godhan namootaaf ilaalcha akkamii qabaachuu qaba jireenya community naannoo san jiraatu wajjin walitti dhufeenya relationii akkamii qabaachuu qaba jetteeti sammuu kee wajjin calculationii hojjetta calculationii jechuun ka herreegaa kanaa miti 1+1 3 yookaan 4 san osoo hin taane calculationii kana akkamitti ummata naannoo san jiru wajjin jiraadhee ummata kana fayyadee irraa fayyadamu waan jedhu kana uf amansiisuudha. Yoo ummanni sun naannoo sanitti ummanni sun afaan Amaaraa ka dubbatu ta'e afaan Amaaraa duwwaa ka dubbatu yoo ta'e saayikoloojii fayyadamuu qabda. Yoo ati afaan Amaaraa kan dandeenye taate at least nama afaan Amaaraa dubbatu bakka sanitti qaxaruu danda'uu qabda. Yoo naannoo san communitiin sun afaan Oromoo qofa ka dubbatu ta'e yoo atillee afaan Amaaraa duwwaa ka dubbatu taate nama afaan Oromoo dubbatu achitti fiduu danda'uu qabda. Fakkeenyaaf naannoo san keessa namni jiru nama guddaa fakkeenyaaf ijoollee amma shabaaba jedha afaan Arabaatitti nama generation umriin isaa waggaa 25 gadi ta'e ati ammoo umriin kee waggaa 50-60 yoo taate suuqii san keessa dhaabachuun sin barbaachisu calculation mataa keetii fayyadamuu qabda. Nama ijoollee san wajjin deemu generation naannoo sanii wajjin deemu ijoollee san kolfee taphachiisee shaashaa godhee suuni kee mooqqe damaq akka jedhu godhuu qabu danda'u bakka sanitti dhaabuudha. Kana jechuun yaadaan goota malee humnaanii miti. Yoo yaada kee sammuu kanatti fayyadamtee wanta godhamuu qabu san goote abadan hin kuftu. Ka kuftu yoo yaada kanatti hin fayyadamin. Yoo sammuun kee hin yaadne, yoo xiinxallitee wanta hojjettu san hin hojjenne ni kufta. Yeroo gabaabaa keessatti kufta. Sanuu kufaatii akka malee kufta. Kufaatii yoo lafa dhooyte caccabdu kaachiin kaane san isa kufta jechaadha. Inni biraa maa inni fakkeenyaaf bakka sanitti ati miliyoona tokko yoo qabaatte suunni ati bantu sun miliyoona tokko ka invest godhu ta'uu hin qabu. Suunni ati banattu sun at least 500 bantee 500 biraa baankitti si hafuu qaba. Maaliif kana calculation mataa keetii fayyadamu jechuudha. Maaliif 500 baankitti hafa?
hojii tokko hojjette at least baatii jaha bilaashi dalayda. Baatii jaha jechuun hanga namni si baratutti hanga manni keessun oo'utti mooqqe damaqqi jedhutti kisaaraa hojjettachaadha. Bu'aa ka irraa argattu baatii jaha booda yookaan baatii 3-4 booda jechaadha. So yoo jidduu kanatti rakkoon tokko sirra gahe kiraa manaa kafaluu yoo dadhabde yookaan meeshaa wayoo sirraa cabe birrii baankii jiru san laat gootee ittiin bakka buufattaa jechaadha. Yoo miliyoonuma san ammoo tuu dirgim gootee itti na'itte baatii 2 fi 3 duraa sanitti bu'aan ati argattu waan hin jirreef kiraa manaatu kafaluu hin dandeettu. So maal taate jechaadha. Yookaan abbaa manaatu kiraan tare jedhee mana keessaa si ari'a. Yookaan simatu meeshaan tokko sirraa badee meeshaa san bakka buufachuu dadhabdee cuftee tartachaadha. Kan ammoo hojii osoo hin taane kan siisiise sammuu keete jechaadha. Ka faayidaa irraa argachuu dandeettu, bu'aa irraa argachuu dandeettu, itti yaaduu, itti xiinxaluu dhabuudhaan yookaan ammoo wanta san maaneej gochuu dadhabuudhaan kasaaraa hin jirre keessa buuta. So ammaa jechuu barbaadeetti walumaa galatti ka jigu ilma namaa osoo hin taane yaada namaati. Yaadni namaa ammoo yoo ati dadhabina qabaatte qofa jiga malee si harkaa kufa malee abadan ati jabaattee irra hojjannaan hin kuftu jechaadha. Nima moota. Namni yaada gaariidhaan lafaa ka'e ni mooya. Fakkeenyaaf fiigicha yeroo fiidu namni tokko ni mooyadha jedhee lafaa ka'a. Moo'achuudhaaf ammoo maal gochuu qaba jalqaba dalaguu qaba exercise gochuu qaba. 724 hojjetee luka isaa san miila isaa san akka inni sirriitti fiiguu danda'u. Uf onnachiisee ni danda'a jedhee fiiguu danda'uu qaba. Tireeningii gochuudha. Tireeningii goonaan ammoo yemmaayichaal nagar yellam jedhee Hayilee Gabrasillaasee waan hin danda'amne abaddan hin jiru. Fakkeenyaaf waa'ee barataa yoo dubbanne barataan tokko galeeti hojii manaa isaa hojjetee yeroo saniin lafa kaa'ee halkan ammoo sa'aatii silaa rafurraa sa'aatii muraasa ofii qusatee ka'ee qo'atacha sa'aatii 2-3 qo'ateeti deebi'ee rafa. Barataan qaruuteen barataan fuuldurri kiyya fiichariin kiyya biraayit ta'uu qaba jedhee ofitti amanu sammuu fi amansiisee jechaadha. Ilmi namaa uumamaan sammuu wal qixa qabatee uumama. Hundi keenyacha baatii 9tti uumamnee nu hundinuu warri baatii 9tti uumame kun hundinuu sammuu uumamaan wal qixaa qabna. Garuu dhaloonni kee, guddinni kee, oolmaan kee sammuu keenya gargar godha. Yoo maatii gaarii irraa, maatii barate irraa ati dhalatte maatii keetu akka sammuun kee aktiif ta'u si godha jechaadha. Ka'i qoodhu siin jedha gurbaa. Ka'i. Wadalaarree maal duubantee rafta. Ka'i qoodhu itti si dhiiba. Yoo sammuu maatii hin baranne irraa argamte ammoo ganamallee ka'ee deem loon yaasi siin jedha. Sangaa yaasi. Lafa qoti. Ati ammoo sammuun kee kanaan cinqamee jira. Qo'attuu sitti hin galu jechaadha. Maatiin si jabeessu iddoo manni barate jirutti barataan dhalatee guddatee fi iddoo namni hin baratinitti dhalatee guddate barataan garaagara jechuudha. So akkaataan ati ijoollee kee itti guddiftu akkaataan ati itti guddatte sammuun kee akka wal caalu si godha jechaadha. So sammuu kee kanatti ammoo si akka fayyadamee ittiin jijjiiramuu danda'u malee sammuun sitti hin fayyadamu. Mana barumsaa dhaquu fi barachuun garaagarummaa qaba. Kitaaba 11 baattee mana barumsaa dhaquu fi daftara tokko qofa qabattee mana barumsaa dhaquun garaagarummaa guddaa qaba. Nama daftara tokko qofa qabatee deemu ka maatiin daftara 11 bituu fi hin dandeenye ka sammuun isaa biriiliyantii argita. Nama ammoo daftara tirfiyyuu biratti qabatee kanootti illee jedhee qabatee deemu boorsaa guutuu baatee kayoo ati ammootu maqaan kee eenyu ati jetteen afaan biraatiin yookaan afaan guyyaa guutuu barataa ooleen kan siin deebifne tura. So namni sun uf amansiisuudha malee namoonni tokko maal jedha beektaa? Waay ebaluun sun bar uumamumaan cimaadha. Uumamaan namni kamuu cimaa miti. Namni kamuu sammuu duwwaa qaama qullaa dhalatechaadha. Akkaataan ati sammuu kee itti exercise gootee uf guddifte murteessaadha. Fiigicha irratti namni tokko fiigee yoo namni tokko bira tare ka duraan hin mo'adhaadheetiin tasfaadhaan fiigu namni tokko dura tarraan tasfaa kutee osoo hin dadhabin lafadhaa. Maaliif beektaa? Kun na dura kuteera bakka dadhabee jedhameeta. Abdii humurachi osoo hin dadhabin jecha he is giving up already. So itti kute ati itti cabsa gadhumaatitti deemi bakka dhumarratti uf argita. Ciniinnadhuu fiigi. Ciniinnadhuu hojjedhu. Wanta namni hin gootu ati hin dandeettu siin jedhe san ammoo ni goota yoo maal taate yoo dalaydee argamte jechaadha. Namoonni yeroo hedduu bakka kufanitti hafan warra sammuu ofiititti hin fayyadamne. Warra yaada isaanii sammuwachuu hin dandeenye. Ammaaf kanuman jedha.